Ashama harka fuunee hordoftoota fi jaalatamtoota kabajamtoota jabaa faamilii Itoophiyaa argamtoonni keessanii nageenya keenya fi jaalalli qabanii gara qaxxaamuree laggeen ceehee bakka isin jettan isin qaqqabu isin jechuun jaalladha. Baga jiraattan baga nagaa taatan isin jechuun jaalladha. Hundumti keessanii baga nagaan sa'a kana geessan isin jechuun jaalladha. Gaafa guddaa har'aa mata duree baay'ee xiqqoo taate ergaa guddaa of keessaa qabdu. Qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa ka akkuma beekamu mata dureen keenya guyyaa har'aa tokkummaa jetti jechuudha. Egaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa kan jettu. Egaa tokkummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu egaa walumaan ilaalla jechuudha. Hundumti keessaniyyuu warroonni chaanala kanaaf addisii taatan hundumti keessaniyyuu subscribe gochuudhaan bakka diimtuu sana gara gurraatiitti jirtanii egaa kas fakkii bilbila akka fakkaatu san gurratti gochuudhaan yeroo hunda sagantaan keenya akkasiin qaqqabu gochuun dandeessan isiniin jechuun jaalladha. Egaa ka hundumti keessaniyyuu nu waliin turtii gaarii isiniin jechuun barbaade. Egaa akkuma argitan fakkeenya isiniif fudhaa. Tapha guyyaa kaleessaa galgala akka sa'aatii biyya Arabaatti sa'aatii 5 halkan akka Itoophiyaatti sa'aatii 4 kan ta'e jechuudha. Egaa ka raawwatame jidduutti Sabboonaa fi Sumaalee jidduutti kan raawwatamedha jechuudha. Egaa isaan kana jidduutti akkuma argaa jirtan jechuudha. Isaan kana jidduutti maal barbaadu kan jedhu egaa yaada gaggabaabseen isiniif dhiyeessuun barbaade jechuudha. Akkuma argitan tokkummaa jechuun wanta tokko wanta waan guddaa nama tokkotti fakkeenya ana bichaatti waan guddaa ta'uu danda'a. Garuu walitti qindoofnee walitti dhiyaannee tokkummaadhaan gamtaadhaan wanta tokko yeroo hojjennu salphata jechuudha. Kanaafiyyuu tokkummaa jedhama jechuudha. Tokkummaan salphatti wanta gamtaan haala salphaatti sochoosuu jechuudha. Kanaafiyyuu nuti tokkummaadhaan fakkeenyaaf akka Oromoo faamilii taane tokkummaadhaan wanta hojjennu kamiyyuu gandummaadhaan wal qooduu baannee deebisneetiin mootiyyuu naannoodhaan gandaan sabaan wal qoqqooduu baannee tooyi osoo tokko taane Oromoon akka jiruun tokko ta'ee hamma kana waan hamma kana gahu hojjetuu danda'e osoo hojii biraa irratti hirmaannee hojii biraa san hammam hojjechuu dandeenya hammam mul'isuu dandeenya hammam gara fuulduraatti deemnu guddina keenyaaf hagam tola. Namni tokkummaan deemuuf mootiyyuu namni wal qoodu hammam garaagarummaa qaba kan jedhu argitanii jirtu jechuudha isa kanarratti. Fakkeenya isin fudhaa sangoolee sadiitu jira. Sangaa diimaa, gurraacha fi adiitu jira. Sangooleen kun yeroo tokko ta'anii jiraatanitti bosona keessa jiraatu marga yeroo dheedan jechuudha. Hundi isaanii kallattii adda addaa jechuudha. Kallattii sadii qabatanii gara duubatti walitti garagalanii kallattiin isaanii gara sadii eeggata. Diina ofirraa ittisaa tokkummaadhaan jiraataa turan. Haa ta'u malee garuu waraabessi jara kana nyaachuudhaaf tokkummaa isaanii kana balleessuuf jedhee wanta guddaa yaalee jira. Haalli yaalin sangaa gurraacha fi diimaa ofitti yaamanii yeroo baay'ee nuti dhufnee kan isin cinqinuuf sangaan adiin kuni yeroo badheedhaa laaluu dukkana keessattis badheedhaa isa nutti mul'ata. Sababa isaati kan nuti gara keessan naannoofnu. Kanaafiyyuu isa kana ofirraa baastan malee isin jiraachuu hin dandeessanii hirrifti argachuu hin dandeessan jedhanii. Sangoonnis gowwoomanii dhugaa itti fakkaateetiin sangaa adii san ofirraa baasan. Erga sangaa adiin kophaatti bahee booda sangaa adii kophaatti argatee nyaate jechuudha waraabessi. Gaafa isin fixatee mootiyyuu lamatu hafee lamaan sana akka itti dhiyaatee nyaatu hin qabu waan ta'eef sanatti illee mala malan jechuudha. Sangaa gurraacha ofitti yaamanii sangaan diimaan kunis isuma adii saniin tokkuma badheedhaa yeroo laalan ni mul'ata waan ta'eef isatu akka nuti sitti dhufneetiin yeroo hunda si doorsinu taasisaa waan ta'eef isa ofirraa baasedhani. Isa ofirraa fageesse jechuudha sangichi gurraachi diimaa san ofirraa fageesse. Sangaa diimaa san ofirraa fageesse waan ta'e jireenya gaarii jiraatutti fakkaata. Kanaafuu jidduu jaraa seenanii diiganii jechuudha. Sangootiin sun gargar gaaf bahee hundinuu dhuunfatti hallanyeeffatee sangoonni sun nyaatamanii dhumanii jechuudha. Garuu osoo tokkummaan isaanii akkuma duraanii sanitti tokkummaan isaanii itti fufee ture osoo tokkummaan isaanii akkuma duraanii itti fufee sila hin nyaataman ture jechuudha. Kanaaf egaa wanti tokkummaa qabuu fi wanti kun addumaani tokkummaa qabaachuutu nurra jira yeroo kamiyyuu namni kanaaf sangoonni sadiin kun jechuudha. Sangootiin sadiin kun osoo tokkummaa qabaatanii osoo wal dhaggeeffataatti kan deeman ta'u taate sangootiin sadan kuniyyuu hin nyaataman ture jechuudha.
garuu itti fakkeessaniitti jara adda baasaniitiin sangoonni sadanuu haala salphaatti diinaaf saaxilamanii nyaatamanii jiran jechuudha. Kana keessa maal baranna Oromoo kun nuti immoo maal baranna kana keessa? Kana keessa wanti nu barannu maani tokkummaa faayidaa tokkummaan qabuu fi faayidaa wal qoqqoodu asumatti salphatti arginaa jechuudha. Faayidaan isaa akka tokkummaadhaan jiraattu gamtaan akka jiraattu kan si godhu yoo wal jaallatte wal faana wal deemte wal dhageette tokkummaan akka yoo jiraatte diina sofraa dhorkuu dandeetta. Diina kamiyyuu mataa gadi qabachiisuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu iddoo jirtanitti please Oromoon guutuun ni dhageessu yoo ta'e gandummaadhaan waliin qoodinaa. Amantaadhaan waliin qoodinaa. Zariidhaan waliin qoodinaa. Naannoo waliin qoodinaa. Gosaa waliin qoodinaa. Oromoon gaafa tokko ta'e akkuma tapha kanarratti argitanitti wanta guddaa hojjechuu danda'a waan ta'eef waan guddaa sochoosuu danda'a waan ta'eef waan hamma kanaa kan sochoose osoo hojii tokko hojjechuudhaaf karoorfatee tokkummaa qabaatee irratti hojjete wanta guddaa hojjechuu danda'a. Kanaaf yoo nutillee wanta hojjennu kamirrattuu tokkummaan barbaachisa. Tokkummaan hin jiru gaafa ta'e mootiyyuu wanti nuti hojjennu galma nuuf gahuu dhiisuu danda'a. Diinaaf saaxilamna, diinaaf wal kenninaa jechuudha. Kanaaf baay'een itti boone Oromoon koo baay'ee isiniin boona dhugaa. Oromoo ta'uu kiyyatti nan gammada. Oromoo ta'uu koo baay'een gammade. Baay'een gammade dhugaa Rabbiitti jechuudha. Hammana wal dhagahame lakkaa Oromoon gizuma kaan afaanin gandummaadhaan maaliin wal qoqqooda malee yeroo hojiitti ka'e wanni inni hojjetu hojii boonsa dhaayi kan jedhu baay'een dinqisiifadhe jechuudha. Kanaaf nuti wanta hojjennu kamirrattuu tokkummaan nu barbaachisa. Hojii gurguddaatu nu eeggata waan baay'eetu nu eeggata waan ta'eef hojiiwwan kamirrattuyyuu tokkummaadhaan yoo hojjenneedha garuu kan galma gahuu dandeenyu wanta baay'ee nu eeggata. Wantoota baay'ee sana xumuruu kan dandeenyu yoo tokkummaa qabaannedha. Yoo tokkummaan keenya hin jirre wanti nuti deemnuuf wanti nuti barbaannu hundinuu karaatti nu harkaa jechuudha. Kanaaf akka karaatti nu harkaanaaf nu gochuudhaaf mootiyyuu tokkummaa nu barbaachisu. Tokkummaa keenya kana cimsuudha qabna. Tokkummaa keenya cimsuu qabna. Tokkummaan keenya gaafa cime mootiyyuu wanta kamiyyuu hojjennee galma gahuu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf iyyuu eenyumaayyuu haa ta'u gamtaadhaan wanti hojjettu wanti gamtaan hojjettuu fi wanti wal qoqqoodee kophaatti hojjettu adda jechuudha. Kophaatti waan hojjettuu fi wanti gamtaan hojjettu tokko miti. Kanaaf nuti waan hojjennu kamuu keessatti tokkummaa nu barbaachisa waan ta'eef wal qabachuu qabna, wal jaarrachuu qabna, wal jaalalli jiraachuu qaba jechuudha. Wanta hojjennu kamirrattuyyuu tokkummaan nu barbaachisa. Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa akkuma Ali Birraa jedhe san tokkummaatu barbaachisa jechuudha. Osoo tokko taane osoo gandaan wal qooduu baanne osoo tokkummaa qabaannee jechuudha. Har'a biyya keenyarraa nu ari'aniiti biyya ormaatti garba taane hin jiraannu ture jechuudha. Biyya ormaatti garba taane hin jiraannu. Biyya ormaatti miidhamnee dhiitamaa arrabsamaa hin jiraannu ture. Biyya keenya keessatti akka feenetti jiraachuu dandeenya jechuudha. Tokkummaa gatii qabnuuf waan barbaannu hojjennee dhugaa keenya dhuunfannee dhugaa keenya murteeffannee jiraachuu dandeenya. Akkuma eenyumaa olitti jiraachuu ni dandeenya. Garuu kana nu godhe immoo tokkummaa dhabuu keenyadha. Haa ta'u garuu tokkummaan keenya akka itti fufu baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa qabaachuun nu qarqara jechuudha. Nuti yeroo kam wanti gamtaan hojjetanii fi wanti kophaatti dhuunfatti hojjetan adda jechuudha. Hojiin team workiidhaan gamtaan hojjettu team workii jechuudha. Salphumatti hojii team workii hojii gamtaan hojjettuu fi hojiin kophaa kee hojjettu adda. Namni kamiyyuu beekumsa wal caaluu qaba. Beekumsa isaanii san walitti fidanii beekumsa isaa saniin qabeenya wal caaluu qaba. Qabeenya isaa walitti fidanii wanta guddaa hojjechuu danda'an. Gaafa nuti harka wal qabanneetiin tokko taane gara fuulduraatti deemnu wanti kamiyyuu nu salphachuu danda'a. Gamtaadhaan wanni hojjetamuu fi wanni biraa addaan jechuudha. Fakkeenyaaf ni fudhaa allaattiin jira fakkeenyaaf allaatti kam fudhaa simbiroos haa ta'u garuu baay'inaan handariin ni jira miti. Inni kuni yeroo kamuu gamtaadhaan kan socho'u. Yeroo biyyaa ba'us gamtaadhaan fakkeenyaaf biyyoota keenya keessatti yeroo baay'eetti argama jechuudha. Allaattiin kuni jechuudha. Yeroo naannoo biraatti fakkeenyaaf gara naannoo
adda addaatti harootu jira. Haroon sun yeroo bonaa hin goggoga waan ta'eef yeroo gara bonaatti goggogu jechuudha. Inni immoo gara bishaan jirutti baqata. Gamtaadhaan deema jechuudha. Gamtaadhaan kan deemu jechuudha. Kana keessatti immoo kan isaan marra'u tokkodha jechuudha. Liidarii tokko qabanii liidar isaanii san dhageeffachuudhaan gamtaadhaan wal ta'aniiti kan deema. Kanaafiyyuu wanti gamtaan socho'u miti illee yoo fudhatte mitiin gamtaadhaan jechuudha. Gamtaan kan sochootu wanti hojjettu kamiyyuu gar namni xiinxallee hin laalu malee miti yeroo deemu gamtaadhaan deema. Karaa inni irra deemurra jechuudha. Karaa tokkicha wala liidarii isaanii yookiin itti gaafatamummaa isaanii kan qabu deemu san tokkichi isaa gad hin dhiisu. Yeroo baay'eedhaan madaaltee ilaaltu wanti lafarra deemu yeroo madaaltee ilaaltu wanta gamtaadhaan hojjetu qofaadha. Raammoon mitiin kuni Gondaa jedhama afaan gara naannoo tokkotti jechuudha. Inni kun raammoo guddaa isaa kuffisee nyaachuu danda'a. Raammoo guddaa kuffisee maaliif gamtaa waan qabuuf jennaan gamtaa gatii qabuufi waan guddaa hojjechuu danda'a. Waan guddaas hojjeta wanta yaadee hojjechuudhaaf gamtaadhaan tokko taanee hojjetu jechuudha. Viidiyoo wayii ilaale baay'ee na ajaa'ibsiise. Gamtaadhaan haala kamiin akka hojjetu gamtaan akkamitti waan akkamii akka balleessu fakkeenya waa balleessu soo ta'e gamtaadhaan kan deemu fakkeenyaaf raammoo jira awaannisa jedhamu jira isa gaarra baru tokko jechuudha. Gamtaadhaan deema yeroo kamiyyuu gamtaadhaan yeroo inni deemu jechuudha. Naannoo fakkeenyaaf raammoon sun dhufuutti beela buusa baay'ee uummata keenya miidhaa kan ture jechuudha. Kana duratti naannoo Arsiixaa keessallee ni argama baay'inaan amma dhiyeenya kana hin beeku malee gara Booranaa kanatti ni argama. Arsii baha kana keessallee dhufee ture gizee tokko. Garuu immoo raammoon kun jechuudha yeroo deemu gamtaadhaan deema biqiltuu soorata waan ta'eef biqilaa soorata waan ta'eef biqiltoota baay'ee miidhaa irraan ga'a. Gamtaadhaan deema wanta irra taa'ee inni sun nyaata jechuudha irra taa'ee gizee tokkotti wanta namni silaa ifaajeen kun na fayyada jedhee eeggatu yeroo tokkotti fixee ka'a jechuudha. Maaliif raammoon sun wanta gamtaan deemuuf jechuudha. Garuu isaaf soorata waan ta'eef nama inni jalaa balleessaniif badii ta'a malee isaaf soorata. Gamtaan waan deemuuf wanta kamiyyuu qabatee deema yeroo baay'ee. Kanaaf wanti kamiyyuu yoo gamtaadhaan deemamedha. Kan bakka illee gahuu dandeessu. Yoo gamtaadhaan hojjetteedha kan bakka yaaddillee gahuu dandeessu waan ta'eef. Kanaafiyyuu hundumti keenyayyuu bakka jirrutti wal jajjabeeffannee waan hojjennu kamirratti wal qarqaarree wal faana dhaabbannee harka wal qabanneetiin yoo sochoone wanta guddaa hojjechuu dandeenya. Kanaaf hundumti keessaniyyuu fakkeenyaaf wal guddisuu qabna nuti amma wal guddisuu qabna. Namni tokko wal guddisna jedhanii gaafa ijaarramnu ni ijaarramna wal guddisuu qabna ni ijaarramna. Garuu ijaarramni keenya sun namni tokkichi gaafa keessaa guddate immoo ani guddadhee jira maal naga'e bakka duraanii sana waan dabarseef jenna. Injedhaan deeman guddatee jira waan ta'eef tarii immoo bakka yaaddi gaafa geesse bakka kaatu inni irraanfatiin wanni jedhamu jira. Bakka yaaddi gaafa geessu bakka kaate hin irraanfatiin wanni jedhamu jira jechuudha. Kanaafiyyuu namichaan akkasii suni bakka itti ka'e bakka gaafa duraanii ture sana gamtaadhaan nama wal qarqaaree isa qarqaaranii gaafa achi kaasanii siisan jechuudha. Bakka itti ka'e san waan yaadanneef jechaan guddadhee jira maal nagee jira. Duraan si qarqaaru duraan si faana dhaabbatu gaafa kana si gata jechuudha. Rakkoo nama keenya guddaan isa kanaadha. Ani guddadhee eenyuuf maal na barbaachisa jedha. Wanni akkasii immoo nurraa hin eeggamu. Wanni akkasii nurraa hin barbaachisu jechuu barbaachisa salphumaatti. Kanaafiyyuu wal guddisna yoo ta'e akkuma duraan waliin calqabne akkuma duraan waliin eegalle akkuma duraan wal guddisuudhaaf kaayyeeffannee kaan isaanitti ani erga guddadhe immoo kophaa kiyyan guddanne qarqaarsa tiimii wajjin qindaa'ee tiimii waliin gurmaa'ee santuun asin naga'e waan ta'eef anillee isaan harka qabee baasuu qaba malee isaan achitti gatee biraa deemuu miti jechuudha. Isaan san achitti gatee biraa deemuu qabu. Isaan tuna guddisee isaan san harka qabadhee anillee ofitti fudhachuu qaba jechuudha. Gaafa jarri of na biratti olqixaa immoo isaanii olitti na guddisuu danda'u waan ta'eef. Gaafa har'a ati kufte jara kuffistee biraa deemte immoo boru eessa akka dhayxu immoo of yaadadhu jechuudha. Kanaaf tokkummaa